warri mana Arabaa keessa jirtan egaa akka inni isiniin jedhe eeggadhaa. Sheexaanni mana Arabaa keessa immoo jiraa'uu dirree ba'ee. Egaa mee waa'een isin garsiisa waan ajaa'ibaa. Waa'een hogguun bira dhaqee nagarree narko hogguun bira dhaqee beektanii gisee kaan waa'umaatuun dhufee ulaa qat godheetu akka namni tokko hin jirtu osoo silaa dhiiraa jirallee hin jaa dheerti mana kana dhiiruma hin jirtu beekataa isin amma wayyaa rabbii hayyee ilaala yoo argitan ilaa bikka sallaa waan dhaabbataa laa bikka yoo ibaan diimaan itti dhaumsan agartanii isinii galtee waan jiraate ilaala. Obboleeyyan kiyyaa ijoollee Oromoodhaa bakka jirtanitti eeggannaa guddaa godhaa. Mana Arabaa keessa sheexaanni dirree ba'ee jira. Wallaahi ni jira sheexaanni. Wayyaa rabbii hayyee Allah yaa rabbii hayyee. Awuzu billaahi mina shayxaani rajiim. Awuzu billaahi mina shayxaani rajiim. Awuzu billaahi mina shayxaani rajiim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كونت عربني اللي نبي ياتو عربني دورو تقبل جرجلت أنكو بران جراندم لا إذا نكرت لا لجزي كرتني لا لبكو تشتت ملامس لا نكرتني لا أما mana jala gabbee alafiin taran akkana laaltu qartala ifa boshollee miti beekadhu waan dhaabbataadhiin eegartanii wayyaa rabbii wayyaa kan wanta hangaan manatti ol deebuutu wayinaa godhaa jalaan gabbee duraan ulaa banee suphaan rabbii jechuudha waykkameentaa way